Tole egaa ji'oogiraafii freshman koorsii yuunitii 2 laalla. Yuunitii 2 jalatti ji'oolojii of Itoophiyaa eend hoorn laalla. 2.1 jalatti maaltu jira? Ji'oolojiitu jira. Ji'oolojii jechuun maal jechuudha? Eegalmaayyuu mata dureen keenyas ji'oolojii of Itoophiyaa eend hoornidha. Ji'oolojii jechuun maal jechuudha? Geology is an earth science that studies the process and evolution of event the earth and its material which that is made up of. Kan jechuun maal jechuudha? Geology jechuun waa'ee maalii qo'ata? Haala dacheen tun itti uumamte, haala dhufaatii dachee kanaa. Dacheen tun akkamitti dhufte? Maalirraa dhufte? Haala uumama dachee kanaa walumaa qabatti kan qo'atudha. Inni eenyu jedhama jechuudha? Ji'oolojii jedhama. Waa'ee haala dhufaatii dachee kanaa, haala uumama ishii fi taatee ishii irratti ta'aa ture, wanti ishiin irraa uumamte, haala kamiin akka uumamte, yeroo kam akka uumamte kan qo'atu eenyudha? Ji'oolojii jedhama jechuudha. Egaa ji'oolojii kana jalatti gaafa laallu waa'ee dachee kana laalla. Dacheen dura maal turte? Tokko turteeyyu. Akkatti singiliitti akka turteeyyu. Singiliin tun eenyu jedhamti? Paanjiyaa jedhamtee waamamtii turte. Eenyu jedhamtee waamamtii? Paanjiyaa jedhamtee waamamtii turte jechuudha. Paanjiyaan tuni dhawaata maal taate? Gara maalitti ceetee jechuudha? Bara Mesozoikii jecha. Mesozoik eeraa keessatti yookaan immoo itti dhufna, godanatti itti dhufna. Mesozoikii keessatti maal taate? Bakka lamatti adda cittee maaliif maal jedhamtee? Gowaanaalaandii fi Lawreeziyaa jedhamtee waamamtee. Gondwaanaalaandii fi Lawreeziyaan tun erga bakka lamatti adda ciccitanii booda jechuun Paanjiyaa yookaan immoo dacheen takkittii sun bakka lamatti erga adda cittee booda eenyu jedhamtee waamamtee jechuudha. Gondwaanaalaandii fi Lawreeziyaa jedhamanii waamanii. Gondwaanaalaandii jechuun bakka itti Afrikaan itti argamtudha. Lawreeziyaa jechuun immoo ishee kaanidha jechuudha. Bal'inaan dubbachuudhaaf amma yeroo isin qabu waan ta'eef, isinis hin barbaachisu waan ta'eef, mojilli kechan isin kaasne waan ta'eef isin bira dabarra biyyoota jalleen kana keessatti ramadamanii. Garuu jarreen kun lamaanuu erga bakka lamatti adda qoodamanii booda turtii miliyoona tokkoon booda jechuudha. Turtii miliyoona tokkoon booda jarreen kun bakka lamatti kan turan kun gargar bibbittinnaa'anii bakka meeqatti qoodaman jechuudha? Bakka amma jiran kanatti jechuudha. Afrikaa, Antaarktikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa maal jedhanii wannoo qaban fudhatan kana bifa amma fudhatanii amma itti waamamu kana waggoota miliyoonaan booda maal godhanii bifa amma jirtu kana akka qabaatan taayiraa jechuudha. Inni kan biraa kontinental drift theoryidha. Drift theory kana gaafa laallu maalidha siitanii? Dura Paanjiyaa yookaan immoo dacheen gaafa tokko turte san namni umuriidhaan naannoo san jiraate jira? Namu hin jiru. Saayintistoonni amma akkatti dubbatan kun waa kana barreessan kun jiru? Hin jiran. Lawreeziyaa fi Gondwaanaalaandiin kun gaafa adda ba'u jiru? Hin jiru. Erga isaanii adda ba'anii jarreen kun dachee amma jirtu tun gaafa bifa ammaa kana qabaatu jiru? Hin jiran. Garuu haala kamiin wanti kun beekamuu danda'e jennee gaafa laalle namichi wayii Alfred Wenger jedhamu maal baasee continental drift theory baasee as theory isaa kana jalatti wantoota 4 barreesse namichi kun maal jedheeti wanta kana kan tilmaamuu dandeenyu jedhe. Tilmaamuu kan dandeenyu yookaan immoo dachee kana kan wal fakkeessu yookaan gara biraatiin immoo
warroonni Gondwaanaalaand jedhee biyyoonni wal fakkeessee jira. Biyyoonni an akka Afrikaan akkanaa kuni Gondwaanaalaand jalatti ramadamu. Biyyoonni immoo an akka akkanaa kun immoo Lawreeziyaa jalatti ramadamu jiree ramadeera. Gaafa ramadan namichi kun maaliif akkamiin ramade jennee gaafa laallu kontinentaal diriift tiyoorii kanarratti dipeend ta'eeti. Egaa kontinentaal diriift tiyoorii kuni maal jedha wantoota afur of keessaa qaba. Inni duraa feet of continental feet jechuun maal jechuudha akkatti walitti galuu. Gaafa inni guruppii kun kanarraa kanarraa fottoqe jedhee gaafa teessisu sababni isaa oduu akkatti walitti galchinee walitti galuudha. Maal godhuu fiitii godhuu danda'u. Kanaaf kun kanarraa fottoqee kanarraa akkana citee jedhee gabaasee jechuudha. Inni lammataa immoo maal jedhee march of mountain belt and rock type. Kan maal jedhu gara biraatiin gaarri biyya kanaa fi gaarri biyya kanaa wal fakkaataa. Akkasuma gosni dhagaa biyya kana keessatti argamu biyya kana keessatti argamu wal fakkaata waan ta'eef jarreen kun walirraa citanii jedhee maal godhee gabaasee jechuudha. Inni sadaffaarra jiru immoo distribution of fossils. Maal jedhaa busbusa yookaan immoo busbusa jedhama. Fossils jechuun wanti tokko du'ee kan bosose jechuudha. Kan bosose suni busbusni yookaan immoo bososni as keessatti argame kuni achuun biyya san keessatti illee argameera. Wanti wal fakkaatu tokko as keessas jiraachaa ture achi keessas jiraachaa ture. Kanaaf jarri kun tokko turanii jedhee maal godhee dubbatee jechuudha. Kan biraa immoo kiiloomeetira baay'ee kiiloomeetira afuraffaarra kan jiru. Kana jechuun maal jechuu barbaadetti haalli qilleensa naannoo san jiruu fi haalli qilleensaa as jiru tokko. Kanaaf maalidha isaan tokkodha jedhee maal godhee akkatti bifa kana fakkaatuun ramaduu danda'eera jechuudha. Inni kan biraa immoo amma tokko tuqaa lama tuqaa tokko laallee immoo lama tuqaa lama laalla. Lama tuqaa lama jalatti maaltu jira? Geologic process tu jira. Geologic process tu jira. Geologic process kana jalatti wantoota lamatu jira. Geologic process jechuun egaa haala dhufaati biyya lafaa yookaan immoo biyya lafaa osoo hin taane haala uumama lafaa dachee kanaa kan qo'atu jechuudha. Haala dhufaati dachee kanaa gaafa qo'atu egaa piroosasii ishiiti amma immoo piroosasii kana immoo haala kamiin dhufee haala lamaan piroosas ta'ee haala maaliif maal eksoojeeniikii fi indoojeeniik foorsiidhaan maal ta'uu danda'e dacheen suni waan ta'uu dandeechee bifa amma jirtu bifa ammarra jirtu tan qabaachuu dandeecheedha. Fakkeenyaaf indoojeeniik piroosasiin kuni maalidhaa intarnaal kan qaama dachee keessa jiru humna dachee keessa jiruun fakkeenya kana jechuun maal jechuudha si kana dacheen yeroo duraa yoo uumamtu akkatti latti kan jette gaarri hin jiru maaloon hin jiru kana qofa miti kan jiru macaafni qulqulluun illee hin jedha. Macaafni qulqulluun illee hin jedha maal jedha bifa hin qabdu boca hin qabdu maal hin qabdu maal homti ishee namatti hin tolle. Waaqatu gara dhushii dhufee maal godhee bocaa fi bifa itti kennee miti. Boca keessa inni tokko maaliin gaara gadi lixaa maali jedhamu kana jechuudha. Boca hin qabdu maal hin qabdu. Egaa ji'oogiraafiinis yookaan immoo jiyooloojii piroosesiin kunis macaafuma qulqulluu san deeggaruu dhufi natti fakkaata. Maal jedhee bakka lamatti qoodee haalli dacheen uumamuu fi dacheen durumaanuu jirti jireenyi ishee erga jiraatte booda amma bifa amma qabdu kan akka qabaattu kan taasise humnoota lamaadha. Inni tokko indoojeeniik jedhama. Inni lammataa immoo eksoojeeniik jedhama. Indoojeeniik kan jedhamu maal jechuudha? Humna keessa lafaa an akka volkaanoo fa'aa jechuudha. An akka tatarsa'iinsa fa'aa isaan kan fakkaatura. Inni lammatarra jiru immoo eksoojeeniik kan gubbaa lafaarra kan jiru. Fakkeenyaaf dhiqamina biyyee wantoota fakkaatudha jechuudha. Sigigaannaa lafaa fa'aa waliin laallaa jechuudha. Egaa indoojeeniik yookaan immoo intarnaal foorsii immoo maal fa'aadha jennee gaafa laallu volkaanik aktivitii, teektoonik
or faulting tektonic jechuun tarsa'uu gaafa lafni tarsa'u maaltu uumama sululli uumama gara biraatiin immoo sulula san garanaaf garana maaltu uumama gaarri uumamaadha inni kan biraa immoo maalidha orogenic jechuun immoo maal jechuudha dadacha'insa gaaf tokko gaafa lafti warraaqxu kirkirsaadhaan lafarraa ta'uu danda'a wantoota adda addaarraa humna keessarraa kan ka'e maal godha akkatti walitti dhufuutu danda'a foldingii yookaan immoo dacha'uu lafti ol dachaati gaafa ol dacha'u maaltu uumama gaarri uumamaa jechuudha inni kan biraa immoo epirogenesis jedhama epirogenesis jechuun kun immoo maal jechuudha sigigaannaa lafaa gadi bu'u sigigaannaa lafaa yookaan immoo ol ka'iinsa lafaa yeroo tokko gadi dhooqa yeroo tokko immoo ol ba'a wannoonni sun maalirraa kan ka'eera humnoota lafa keessatti argamanirra kan ka'e kan uumamanidha inni kan biraa immoo kan gubbaarra jiru maalina weezar mass transfer erosion and deposit wantoonni kana fakkaatan immoo maalidha gubbaa lafaarratti humna argamu yookaan immoo humna keessaa wal taane gubbaarra kan ta'utu kan jirutu uumamuu sababa kanneen kanaa tu yookaan immoo taatee sababa kanneen kanaatu boca dacheen ammaa qabaattu kuni akka fidu akka qabaattu taasisee jechuudha. Egaa jarreen kana hundumaa ilaalaa warreen gadee godinatti ilaaluun keenya waan hin oolle jedheetan bira daddarbee hunduma isaaniitu volcanic activity jechuun volkaanoo jechuudhaan beektu. Tektonic jechuun immoo maal jechuudha? Tatarsa'uu lafaa. Gaafa tatarsa'uu lafaa uumame maal gara biraatiin sululli inni uumama gara biraatiin immoo maal jechuudha? Sululli sun adda babal'achaa deemee gara gaarriin uumama jechuudha. Orogenic jechuun immoo maal jechuudha? Walitti dacha'insa. Gaafa akkatti dacheen akkatti walitti dhuftee akkatti dacha'u gaarri inni uumamaadha. Epirogenesis jechuun immoo slow sinking and rising ol ka'uu fi gadi bu'uu jechuudha. Kana fakkaata. Weather jechuun haala qilleensaa jechuudha. Haalli qilleensaa dhiibbaa hedduu taasisa dachee irratti biyyee dhalaguu danda'a. Wantoota adda addaa taasisa. Kan biraa immoo mass transfer jechuun dachee fakkeenyaaf sigigaanna lafaallee ta'uu danda'a. Bakka warraaqu jechuudha. Bakka warraaqu. Inni kan biraa immoo dhiqama biyyeeti. Deposit jedhamu immoo biyyee bakka tokkotti tuulamu. Bakka tokkotti walitti wanni sun fakkeenyaaf deposit kana wajjin wal qabatee maalidha? Lagni yookaan immoo hidhaan laga Abbaay kun hidhamuun duratti maal godhaayyuu biyya keenya asii dhiqee echa jechaa warra Gibxiif jechaa. Biyyeen dhiqame kun maal qaba? Madaabara of keessaa qaba. Xaa'oo adda addaa of keessaa qaba. Achitti warri Gibxi haala barbaadeen itti fayyadamu jechuudha. Achitti isaan inni soomsaa jechuudha. Asii nu biraa deemee keenya asitti ni qaba. Kan isaanii achitti maal ta'aa fi deposit ta'aa jechuudha. Egaa kana fakkaata. Lama yoo ilaallu amma immoo 2.3 ilaallaa jechuudha. 2.3 jalatti maaltu jira? Geological time scale jira. Kan biraa immoo dating technique tu jira. Jarreen kun lamaanuu maalidha? Jarreen kun lamaanuu garaagarummaa qabu. Jarreen kunii fi geological time scale and age dating technique kan jedhamu kuni garaagarummaa qabu. Garaagarummaa isaanii maalidha? Waliin laallaa jechuudha. Egaa asitti geological time scale of unity kana gaafa laallu epoch, period, era and eon jedhamu kana laallaa jechuudha. Age dating technique gaafa laallu immoo maalidha seetanii geological time scale kuni fakkeenyaaf kanneen akka epoch, period, era jedhamu kuni isaan yeroodha yookaan immoo qoqqoodamiinsa taayimotaati isaan yeroo jechuudha. Jarreen kun yeroodha. Garuu age dating technique yeroo kuni adeemsa wanta tokkotti umurii kennu fakkeenyaaf gaafa luusii afaan keessatti gaafa argamtu umurii ammana biliyoona 4 biliyoona 2 biliyoona maaliif jiraatti jedhanii maal godhan umurii itti kennan maaliif akkamiin umurii itti kennan waggoota ishiin itti jiraatta san ishii qixxeen jira kan jiraate hin jiru guyyoota ishiin itti dhalattee bara kam akka duute maal hin beekan garuu gaafuma wanno ishii arganii
gaafuma lafee ishee arganii gaafuma sanii kaanii maal godhanii umuriin ishee amma dheeranii umurii itti kennan. Adeemsi umurii itti kennu suni maal jedhama? Adeemsa umurii itti kennu suni maal jedhama? Age dating technique jedhama. Adeemsa maali? Adeemsa umurii itti kennu jechuudha. Geological time scale jechuun immoo maal jechuudha? Adeemsa yeroo qoqqooduuti. Yeroo jiru sana yeroo qoqqoodudha malee kana wajji waliin qabatu jechuudha. Egaa geological time kana bakka afuritti adda qonnee ilaallaa ipochi jedhama. Ipochi kan jedhamtu tuni baay'ee yeroo garmalee gabaabduu fi xiqqishuudha. Ipochiin tun walitti daddabalamtee yoo baay'attee walitti dhufte maal uumti? Period nuufumti jechuudha. Periodiin kun immoo walitti dhufee maal nu uuma? Eeraa nu uuma jechuudha. Eeraan kun immoo walitti dhufee eenyu nu uuma? Iyoonii nu uuma jechuudha. Ipochiin ishee xiqqishuu yoo taatu iyooniin immoo isa guddichadha jechuudha. Gara biraatiin immoo gara age dating technique kana kafa laallu akkuma isin jedhe adeemsa maaliiti? Adeemsa lafeewwan yookaan immoo wantoota du'an yookaan immoo fakkeenyaaf dacheen waggoota manaa dura akkana turte. Dacheen waggoota manaa dura isa yeroo durii kan nuti hin jiraanne har'atti garuu har'a dhaabbannee umuriitti kennu. Adeemsa umuriitti kennuu fi haala akkamiitiin umuriitti kennina kan jennu ilaallaa jechuudha. Isa kana maalirraa haala lamaanii umuriitti kennina. Inni tokkoffaa relative datingidha. Inni lammataa absolute dating jedhama. Relative dating kan jedhamu kuni maalidhaan seetanii contains yookaan looking contain unique fossil and sea layer of rock. Kana jechuun maal jechuudha seetanii busbusa laallee akkasumas immoo kattaalee jala isaanii ilaalle fakkeenyaaf busbusa kana gaafa ilaallu busbusuma san irra dhaabbannee umurii isaa tilmaamnaa jechuudha. Akkatti ilaallee oduu amma kana jiraatee akkana kan ta'uu danda'u sababa akkana ta'eetiif ammana kan ta'uu danda'u jennee maal goona jaallallee fosilii fi rookii layer of rookii ilaallee maal goona tilmaamnee kan umuriitti kenninudha. Absolute dating kan jedhamu kun immoo reality jechuudha. Dhugaa jirtu yookaan immoo saayintifikiitti fayyadamnee mala ammayyaawwaatti fayyadamnee kan umuriitti kenninu jechuudha. Innis maalidha seetanii raadiyoomeetirik jedhama. Raadiyoomeetirik jedhamu kun half life and doctor element product jedhamu. Raadiyoomeetirik kan jedhamu kun maalidha seetanii fakkeenyaaf atomoota kanneen akka kaarboonii, potaasiyeemii, yuuraaniyeemii, tantaaleemii wantoota isa fakkaatutti fayyadamnee umurii wanta sanii kan tilmaamnu, umurii wanta sanii kan umuriitti kenninu jechuudha. Umuriin isaa akkana. Sababni isaatiif ilaala wanta kun akkana waan ta'eef jennee qorannoodhaan saayintifikiitti fayyadamnee yookaan immoo mala ammayyaatti fayyadamnee kan umuriitti kenninu kun maal jedhama? Absolute dating jedhama. Kan immoo akkatti ilaallee birqaban yookaan immoo akkana tilmaamnee kan inni immoo maal jedhama? Relative dating jedhama jechuudha. Egaa amma immoo maal laallaa 2.4 kana laallaa 2.4 kana jalatti maaltu jira? Geological process and landform tu jira jechuudha. Geological process and landform. Dacheen akkamitti uumamtee jechuudha. Dacheen akkamitti uumamtee and geological process isaa maal fakkaata kan jedhu laalla. Egaa maal fakkaata kan jedhu gaafa laallu asitti waa tokko kaasuu barbaadeen ture. Geological time scale jalatti ipochiin gaafa walitti dhufe maal nuuf kenna? Periodii nuuf kenna. Periodii noo walitti dhufe maal nuuf kenna? Eeraa maal nuuf kenna? Eeraa nuuf kenna jechuudha. Egaa eeraan kuni gosa meeqatu jira seetanii? Gosa afurtu jira. Eeraan yookaan immoo periodiin kun walitti dhufee eeraa meeqa nuuf kenne? Eeraa afur nuuf kenna. Innis eenyudha? Precambrian era, Paleozoic era, Mesozoic era, Cenozoic era jedhamu jechuudha. Egaa Precambrian era jechuun maal jechuudha? Umuriin isaa ammami? Wanti keessatti taateen keessatti raawwatame maalidha jennee gaafa laallu
maalidha jennee gaafa laallu Piriikaampeeriyaanii waggoota biliyeena 4.5 hanga waggoota miiliyeena 600 kan ture yoo ta'u dheeraa jiran hunduma caalaa baay'ee dheeraa fi 5 kavar kan godhe yoo ta'u 5 kavarii kan godhe yoo ta'u yookaan immoo waggoota dheeraa hunduma caalaa kan dheeraa jiraate yoo ta'u wantoonni isa keessatti uumaman maalidha seetanii Crystalline rookiin uumameera. Crystalline rookiin uumame orogeenesis in uumame. Orogeenesis jechuun maal jechuudha? Folding gaarri akkatti walitti uumamu laala rookiin uumame. Crystalline or basement rookiin uumame. Orogeenesis yookaan immoo fold gara biraatiin maal jechuudha? Gaarri uumame. Look gaarri uumame kan biraa immoo instransive indies or hage mountain gaarri gara malee guddaan hin uumame laala orogeenesisiin yookaan immoo dadacheensi lafaa hin uumame dhagaachi hin uumame gaarri guddaan hin uumame kan biraa immoo maalidha seetanii gara lubbuu qabeeyyiitti immoo gara dhagaaraan alaatti gaafa dhufnu immoo maaltu uumame seetanii fossil invertebrate yookaan immoo wantoota bishaan keessa jiraatan yookaan immoo bosboosa wantoonni bishaan keessa jiraatanii fakkeenyaaf kan dugda lafee dugdaa warroonni hin qabne foosiliin isaanii kan itti argame jechuudha yookaan immoo bosboosni isaanii bara kamitti argame bara Piriikaampeeriyaa dheeraa kanatti maaltu argame tokkoffaa rookiitu uumame rookiin uumame orogeenesisiin uumame instransive indies yookaan immoo gaarri guddaan uumame kan bira fossil invertebrate bosboosa warreen lafee dugdaa maleeyyii bosboosni isaaniillee bara kana argamee jechuudha. Inni kan biraa kan maalidha? Palaasooyik eeraa kana keessatti maaltu uumame kan jiru waliin ilaalla. Umuriin isaa miiliyeena 600 hanga miiliyeena 225 kan ture yoo ta'u as keessatti immoo maaltu uumame? Denudation, peneplain and life invade and no sorry maaltu uumame seetanii asitti baroota miliyeena 600 hanga miliyeena 225 kan ture yoo ta'u denudationii peneplain denudation jechuun maal jechuudha seetanii sigigaannaa gaarri garamitti sigigaata gara maalitti sigigata gara lafatti achi gara lafatti sigigaata kan biraa immoo maalidha sigigaannaa lafaati peneplain jechuun immoo sigigaannaa dachee lafumatu sigigaata kana peneplain jechuun maal jechuudha gaaratu sigigaata kana immoo lafatu sigigaata inni kan biraa immoo bara Cenozoic era kana keessatti wanti uumame maalirra seetanii life invade the land jechuun lubbuu qabeeyyiin maal godhu ka'anii dachee irratti mul'achuu eegalan jechuudha. Bara kamiin lubbuu qabeeyyiin bara kamiin fakkeenya kana akka reptile animal forest jechuun bosonni bara kam mul'ate gaafa jedhamtan bosonni jechuudha. Bosonni animaalii reptile animal akka reptile isaan kuni or life invade land bara kam lubbuu qabeeyyiin mul'atanii bara Palaasooyik era keessatti maal godhanii uumamanii kan biraa lubbuu karaan ala wanti uumame maalidha? Denudationiin uumameera, peneplainiin uumameera jechuudha. Inni immoo kan biraa sadaffaa eeraan inni sadaffaa immoo maalidha? Mesozoic Mesozoic kana keessatti immoo umuriin inni ture hammami? Miliyeena 200 hanga 25 miliyeena 225 hanga miliyeena 70 kan ture yoo ta'u inni immoo bakka sadiitti qoodama gara biraatiin maajar kan inni keessatti raawwatamaa ture taatiin as keessatti ta'aa ture inni dura maalidha? Epirogenesis jechuun maal jechuudha? Isinitti meeraasitti kinoo bakka kana jira. Sigigaannaa lafaa yookaan immoo lafa gadi dhooquu
lafa gadi seenuu lafaa fi ol ba'uu lafaati. Asitti main paartiin yookaan immoo kan wanti ijoon as keessatti taa'aa ture maalidha? Epiyuroojenesis yoo ta'u as keessatti egaa duratti isinitti himee ture. Meesosooyikiin yookaan immoo eeraan maalirraa dhufa? Pereedii irraa dhufa miti. Eeraan kun kan dhufu pereediin kun walitti ida'ame. Eeraa kana immoo gaafa diignu maalitti diigna? Pereedootatti diigna. Pereediitti diignaa jechuudha. Egaa gaafa meesosooyikii kana pereediitti diignu pereedii saditti diignaa jechuudha. Inni duraa maalidha? Triassic period, Jurassic period and Cretaceous perioditti diigna. Egaa Triassic perioditti maaltu uumame jennee gaafa laallu inni duraa maalidha? Sea transgressiontu uumame. Sea transgression sea jechuun yookaan sea jechuun maal jechuudha? Garba jechuudha yookaan galaana jechuudha. Sea transgression to land. To land. Maalidha? Gara dacheetti jechuudha. Gara galaanni gara dacheetti maal godhe? Transgressionii godhe jechuudha gara dacheetti. Achuma maaltu uumame? Addigiraat saandstoonitu uumame ilaala. Ilaala. Sababa maaliitiif? Sababa galaanni transgressionii ta'eef transgression to landitti waan ta'eef maal godhe? Addigiraat saandstooniin maal godhe? Inni uumame jechuudha. Achumaanis baruma sana jechuudha yookaan immoo pereeduma kana keessa maaltu uumame seetanii first mammal and dinosaurs. First mammal and dinosaursitu uumame jechuudha. Laala yeroo eegalaatiif hoosistoonni mul'atanii inni uumamanii yookaan inni mul'atanii achumallee itti aansee maal baruma sana maaltu uumame jechuudha bara kana. Laala meesosooyik eeraa keessa immoo Jurassic period keessatti maaltu uumame? First mammal and dinosaurs. Dinosaurs ni mul'ate, hoosistoonni illee akkasuma ni mul'atanii, kan biraa immoo sababa transgression kanaaf Addigiraat saandstooniin illee maal ta'e inni uumame jechuudha. Inni immoo meesosooyik period of meesosooyik kan lammatarra jiru kun immoo kan meesosooyik ta'e kan lammatarra jiru kun immoo periodii kana keessatti immoo yookaan immoo Jurassic period jedhamu kana keessatti immoo maaltu uumame jennee gaafa laallee inni dura sea tips increase argitanii galaan yookaan immoo garbi maal waan ta'eef tipsiin isaa waan gadi fagaateef yookaan waan ida'eef argitanii tips yookaan immoo gadi fageenyi isaa waan ida'eef maaltu uumame? Intaalloo laayimstooniitu uumame jechuudha. Look, intaalloo laayimstooniitu uumame. Sababa maaliitiif? Sababa dips increase ta'eef. Asitti immoo sababa maaliitiif? Asis siidha. Kun transgressioniidha. Kun immoo dipsiidha. Argitanii kun increase waan ta'eef kun inni uumame. Kan biraatiin immoo baruma isaan immoo maal ta'e seetanii Pangea break down into what? Gondwana land and Laurentiaatti maal ta'e bara sanii tura. Pangeaan kun bakka lamatti adda qoodame jechuudha. Bara kam? Bara meesosooyikii pereedii kam? Pereedii Juraassikii keessatti maaltu uumame? Intaalloo laayimstooniin inni uumame sababa dipsiitii fi kan biraa immoo maalidha? Pangeaaniin bakka lamatti adda citee jechuudha. Gondwana landii fi Laurentiaatti jechuudha. Ammas immoo maalidha? Meesosooyikuma kana ta'ee inni sadaffaa karaa irratti immoo maaltu uumame jennee gaafa laallu inni sadaffaa maqaan isaa maal jedhama? Cretaceous period gaafa jedhamu. As keessatti immoo maaltu uumame seetanii sea was regression. Laala sea was regression. Sababa kanaatiif or cause of seas maaltu uumame? Upper sandstoneetu uumame jechuudha. Sirriitti laala upper sandstoneetu uumame. Kan biraa immoo upper sandstone kana sandstone kana alatti maaltu uumame seetanii Dinosaurs maal ta'e daganaa ammas deebi'ee bade jechuudha. Laala Dinosaurs echatti argame meesosooyikuma keessatti argame meesosooyikuma keessatti meesosooyikii ta'e pereedii isa eegalaa irratti hin argame pereedii isa dhuma irratti immoo maal ta'e
hin badee hin dhabamee jechuudha. Egaa kana fakkaata. Amma immoo maal laallaa Sinozoik eeraa laalla isa afuraffaarra jiru. Sinozoikii laalla. Sinozoikiin kun immoo pereedii lama qaba innis kun sadi qaba inni kun immoo lama qaba. Tertiary period and tertiary period kan jedhamuu fi quaternary period kan jedhamu qaba. Tertiary periodiin kun tertiary period kana keessatti wantoota sadiitu ta'e maaltu ta'e kan maaltu ta'e jennee gaafa laallu tokkoffaarratti continental individually take shape dha. Laala Senozoikii era kana keessatti isuma ta'e immoo pereedii tertiary kana keessatti maaltu uumamee duratti asitti Gondwaanaalaandii fi Noorweejiyaan asitti uumamaniiru. Noorweejiyaan kunii fi Gondwaanaalaandii kunii bifa yookaan immoo kontinentoon addunyaan qabattee jirtu tuni bara kamitti jarreen kana lamaan irraa adda ciccitanii baay'atanii argamanii yookaan immoo sheeppii amma qaban kana akka qabaatan kan taa'e bara kamii bara Senozoikii yookaan immoo pereedii isaa jechuudha. Tertiary period irratti maal ta'ee jechuudha. Continents individual take shape. Individually maal godhanii sheeppii amma qabaatan kana akka qabaatan kan taasifame bara kam keessa jechuudha. Bara Senozoikii yookaan immoo tertiary period kana keessa jechuudha. Inni kan biraa immoo lammataan baruma kana kun perioduma kana keessatti maaltu uumame jennee gaafa laallu lava flow and mountain dha. Lava flow jechuun maal jechuudha? Volkaanoon gaafa dhoowwuu barbaadu kan akkatti dhoowwee akkatti bittinna osoo hin taane volkaan akkatti bifa bishaan fakkaatee dhagaan yaa'ee dhagaan bifa dhangala'ootiin dhagaan baqee jechuudha. Inni suni walitti dhufee maal godha maawunteenii yookaan immoo uplifting araboo Ethiopian landmass. Uplifting yookaan immoo ol ka'iinsa Arabaa fi Itoophiyaa ol ka'iinsa biyya Arabaa fi Itoophiyaatiif maal ta'eera jechuudha. Lava flowing kun sababa ta'eera jechuudha. Uplifting Itoophiyaa fi kan Arabaa akka ka'uuf sababa kan ta'e maalidha? Bara Tireeshiyaa kana keessatti lava flow jechuudha. Lava flow tu sababa ta'e jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Sadaffaa irratti kan uumame Rift Valley was formed. Rift Valley tu uumame jechuudha. Egaa waa'ee Rift Valley kana yoo kaasne Rift Valley kana haala sadii laalluu dandeenya. Asitti kaasuu barbaadeen tureyyuu haala sadii laalla. Rift Valley kana kinoo akkatti ilaala. Barreeffamni sun jalaa xiqqishaate akkatti guddisaatti ilaalaa. Rift Valley kana yoo laallu eegala irratti maal jedhanii Affaar Triangle kan jedhamutu jira. Affaar Triangle jechuun maal jechuudha seetanii fakkeenyaaf Afrikaan akkana jirti. Afrikaan akkana gaafa jirtu Affaar Triangle kan jedhamutu jira. Biyya Affaar keessatti wanti triangilii Rift Valley kun triangilii hojjeta laala argitanii triangilii akkana hojjeta. Triangilii inni hojjetu eessa seetan Red Sea, Gulf of Eden and East Africa kana keessatti hojjeta jechuudha. Maalidha? Red Sea, Gulf of Eden and East Africa akkatti hojjeta jechuudha. Egaa tun maal keessa akkamitti hojjeta seetanii maalirratti hojjete eenyu keessatti hojjete seetanii East Africa ta'ee eenyurratti Affaar biyya Affaar keessatti jechuudha. Biyya Affaar kana keessatti maal godhe akkatti hojjete triangilii kana hojjete jechuudha. Akka biraa maal jedhee Akkobaar Sink jedhama yookaan immoo dhooqa yookaan immoo dooqa jedhamaatti gadi fageenyi wayii dooqa naannuma kanatti naannuma Affaar kanatti gadi dhooqa yookaan immoo gadi fageenyi isaa gar malee fagoo ta'e 125 meetira akka gadiitti fagaatu kan gadi fagaatee argamu jechatti argama. Sababuma Rift Valley kanaatiin Akkobaar kan jedhamu asuma Affaaruma keessatti argamaa jechuudha.
inni kun illee akka uumamu kan ta'ame barfame jira bara Sinozoikii jechuudha. Inni kan biraa immoo maalidha? Waa'uma Rift Valley kana ilaalaa jirra. Rift Valley kuni maalidha seetanii? Palestaayiniidha. Ka'ee hanga Moozaambiik ka'utti fageenyi isaa meeqa yookaan immoo dheerinni isaa meeqa? 7,200 kiiloomeetira jechuudha. Fageenyi isaa laal Palestaayiniidha ka'ee amma Moozaambiikitti 7,200 dheerataa jechuudha. Inni kan biraa immoo Afrikaa keessa qofa bechaa jechuudha. Afrikaa qofa fageenyi isaa meeqa seetanii? Afrikaa keessa naanna'u fageenya hammamii deeman seetanii 5,600 kiiloomeetira deemaa jechuudha. 5,600 kiiloomeetira deemaa. Inni kan biraa immoo maalidha? Itoophiyaa fi Eertiraa keessa deemu lafa hammamiitti fudhatan seetanii? Itoophiyaa fi Eertiraa keessa immoo walgadi asifachi deemu meeqatti fudhatee? Itoophiyaa fi Eertiraa keessa 1,700 kiiloomeetira itti fudhatee jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Egaa Rift Valley haala kanaatiin galaallee Sinozoikii bara lammaffaa yookaan immoo periidii lammaffaa maal jedhama? Kwaatarnarii jedhama. Kwaatarnarii kana keessatti immoo waa lamatu ta'ee inni tokkoffaa maalidha? Volkaanik irratti kan jedhamu volkaanoo dhumataa jedhamu santu uumame. Inni lammataa immoo kilimeet cheenji jedhamu kanatu uumame. Kilimeet cheenji yookaan immoo haala qilleensaa jijjiirama haala qilleensaatu mudate. Egaa yuunitii tun kana fakkaataa kan laalle warri subscribe kechanitti godha. Viidiyoon biraas akka dhiyaatu. Innaa kan biraa immoo kanan singorsoo jiraate naannoo kanatti goda kanatti naannoo kanatti main kan jedhame jechuudha. Ijoo kan jedhame ijoo kan jedhame jechuudha. Mujila kechan dubbisuu kechan hin dhaabina. Mujila faaraan sirriitti dubbisaa jechuun an afaan Oromootiin dubbadha yookaan afaan Amaariffaatiin dubbadha waan ta'eef afaan Ingiliffaatiin yommuu isin barsiise isuma sana deebi'a. Afaan Ingiliffaa san ta'a waan ta'eef yommuu afaan Ingiliffaa fi afaan Oromoo wal keessan makee ibsoon jedhu viidiyoon baay'ee isinitti dheerata isin nuffisiisa waan jedhee waan yaadeef akkana ta'e isin afaan Ingiliffaan dhufa waan ta'eef qormaanni mujilas dubbisuu keessan hin dhaabina. Kuni ergaa afaan Oromoon hamma kan isinii galee dhaqaatii mujila keessan dubbisaa. Ani yeroo mara kan isin jajjabeessu jira mujila keessan dubbisuu kan isin jajjabeessa. Sababni isaatis qormaanni afaan Ingiliffaatiin dhufa waan ta'eef gaafa mujila keessan dubbistan jecha Ingiliffaa takka illee oduu adda baafattanii beektanii isiniif bu'aa waan ta'eef kana jechuu barbaadeetini waan waliin turtaniif turtii gaarii amma viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan naaf ta'a.